Egaa hadha maaksii fuula keenya kan kana fakkaatu waa sadii qofarraa hojii hojjenna ofii waa sadiidha garuu faayidaa isaa baay'ee guddaadha jechuudha. Kanaafuu hojii isaa maalirraa akka hojjennu wajjin ilaalla gara hojii. Ashama harka fuunee hordoftootaa fi kabajamtoota tokkummaa faamilii marti keessanii yoo akka nagaa jirtu fayyaa keessanii ani nagaa kooti. Obboleettiin keessan bakka jirtaniif nageenya waaqayyoo hunda keessaniif haa fayyatu. Addas viidiyoo tokko walitti deebinee jirra. Egaa har'a kan hojii hojjennu asitti akkuma argitanitti wantoota nu barbaachisan qopheeffannee jirra. Haddas fuul maaksii fuulaatiin walitti deebinee jirra jechuudha. Asitti dinnicha tokko nan qaba. Akkuma argitanii dinnicha xiqqoodha. Kana tokkoon qaba. Asitti irdiidha. Irdiin nutsuu ta'uu qaba. Waan fuula keenyatti fayyadamnuu fi kan qabame hin qabne isa orgaanikii yookiin immoo irdii qofa kan ta'e ta'uu qaba jechuudha. Irdii qaba. Asitti immoo damma qaba. Asitti sahaanii qopheeffadhee jira wanta na barbaachisanii. Asitti immoo kan dinnichaa kana ittiin faaquu qopheeffadhee jira jechuudha. Egaa duraan dursa wanti goonu dinnichaadha kan faaqu jechuudha. Ani isa kanaanii itti kan faaqu isa kanaaf faqa kolbatti akka naaf bullaa waan barbaaduuf jechuudha. Dinnichaa faaqnee walitti deebina. Amma kun akkuma argitanii dinnichaa kan koo faaqadhee walitti deebinee jira. Dinnichaa ani hin quncifne sababni isaas quncee isa gubbaa sanarraallee faayidaa inni qabu argachuu waan barbaaduuf jechuudha. Odoo dinnisin akkamitti itti fayyadamaa oosnii fi kolbatti dhiqaa qofaa gubbaa isaa kolbatti dhiqaa bishaaniin saniin booda gorsaa bishaan isaa saniin booda akka ani faaqetti akkanatti faaquu qabdanii. Egaa faaqeen booda bishaan isaa keessaa baafadha jechuudha. Akkuma isin argitan akkana godheeti kolbatti cuuffee bishaan isaa keessaa baafadha. Egaa kun amma akkuma argitanii haala kanaan cuunfee jira jechuudha. Bishaan isaa keessaa kan bishaan keessaa cuuffee kun isa kana asitti buusee jira. Isa kana illee hin gatu. Sukkaara shaayii maankaa tokkotti godhe akka iskiraayibititti fuula kokkootirra hodhi qadheen booda itti fayyadama jechuudha. Akka iskiraayibii dura jechuudha. Odoo isa kana hin dibatin isa kana itti fayyadama. Akka yeroo sukkaaraaf zayitii goonee fayyadamnu sani isa kana godhe hadha akkasitti fayyadamuu barbaadee jira. Egaa maal goon amma bishaan kana hin barbaadu. Bishaan kana isaa keessaa jissa. Egaa akkuma argitan kunoo bishaan isaa keessaa jisse an kan barbaadu isa kunoo kana ka argitan kana isa daakuu isa kan jalaa isa kanaadha kan barbaadu. Isin mul'ata jedhee abdiin qaba isa kanaadha kan barbaadu jechuudhaan inni amma itti aansuudhaan irdii itti buufanna. Maankaa shaayii tokko irdiin fuula keenyarraa dafee gadi dhiisu sirriidha. Waan damba qabuuf garuu maal jedhu gadhiisa inna yeroo akkuma dhiqannu waan gadhiisuu fi irdiin fuula kiyyarraa gadi dhiisu jettanii irdii dibachuu dhiisina. Irdiin faayidaa guddaa nuuf qaba. Dinnichaaf irdiin walitti dhufan faayidaa addaati kan nuu kennan jechuudha. Wantoota fuula keenyarra buguriin ta'ee finniiksa jedhama na fakkaate fuularraa wantoonni nu bahanii achirratti immoo gurraacha'anii yookiin xabaasaa ta'anii hafan ni jiru. Wantoota akkasii sanniin nurraa dhoowwa jechuudha yookiin immoo nurraa daangeessaa fuula keenyarra kan ban yeroodhaan nurraa balleessaa deema. Kanaafuu dinnichaa fi irdiin faayidaa addaati kan qabanii fuula keenyaaf itti fayyadama yeroo kamiyyuu isiniin jedha. Baay'ee bareedaadha fuula keenyaaf. Itti aansuudhaan immoo damma itti buufadha. Akkuma argitan damma shaayii maankaa tokko waan ta'u itti buufadha. Egaa jara kanniin kolbatti waliin gahaa hadha kan fayyadamu isaanuma kanniin sadiin qofaadha fuula kootii fi kolbatti waliin gahaa. Kunooti akkuma argitan akkanatti kolbatti waliin gahadhee jira. Isin mul'ata jedhee abdiin qaba. Isa kana dursa bishaan keessan bishaan diqqoosii fuula keessan bishaan diqqoosii ho'aa ta'e dhiqadhaadha. Saniin booda immoo istiimoo qabaattan istiim godhaa fuula keessan istiimii hoon qabanne fooxaa nutsuu fooxaa qulqulluu hoo qabaattan fooxaa san bishaan ho'aa keessa godhaati fuula keessan irra qabaa jechuudha. Qaalawa fuula keessanii isinii banee wantoonni isin fuula keessan irra godhattanii hundumtuu akka keessa seenee faayidaa isin barbaadan irraa argattanii fi dura qaalawni fuula keessanii banamuu qaba. Fuulli keessan kolbatti ho'a qabaachuu qaba. Kanaaf fooxaadhaan godhaati fuula keessan dura istiim godhaa saniin booda isa kana dibadhaatiin
Komentii jalatti akka deebinaa deebistan abdiin qaba. Dura fuula keessan dibadhaa laalaatiin guyyaa muraasaaf saniin booda komentii jala koottaatiin naa kaayaa jechuudha. Hadha kana fakkaata akka hojii hojjenne. Egaa horroonni mana kootiif haarawaa taatan subscribe gochuudhaan gara maatii koota akka daluutan kabajaadha isin gaafadha. Maatiin koo kan duraa turtiin hojii gootaniif guddaa galatoomaa. Horoonni share like naa gootan, horoonni komentii jala dhuftanii na jajjabeessitan, obboleewwan koo hundumti keessanii guddaa isin galateeffadha. Naaf jiraadhaa nagaa. Ciao sinin jedheera. Viidiyoon koo kana fakkaata.